Ayega haala adda ta'een gaa kunoo boqonnaa saayinsii waliigalaa kan kutaa 8ffaa boqonnaa 4 keessa jirra turre caasalee ijoo sirna marsaa dhiigaa otoo ilaalluutu gaa viidiyoo dabarte keessatti isin garsiiseetan yookiin isiniif hamma tokko isin ibseetan ture yoo arraas gaa kunoo achirraa onnee caasaa onnee jaamu kanarraa keessa yaadachiisuutti gaa isiniif eegala akkuma gaaf san dubbannee turre onneen tokko onneen namaa tokko abboottee isaarraa yookiin isheerraa kan hin caalle ta'ee maashaa jaba kaardiyaakii jedhamu irraa kan ijaaramedha innis caasaa jaba maashaa jabaa jechuudha kan dhifamuu danda'u kan akkasuma kottoonfachuu danda'u kan maal jedhamu kaardiyaakii jedhamu irraa kan ijaaramedha. Kanaaf onneen maashaawaadha jechuudha. Onneen nama maashaawaadha jechuun kottoonfachuu ni danda'a, diriiruu ni danda'a jechuudha. Onneen qooma keessaa somboota lamaan jidduutti lafee harmaatiin gaditti gara bitaatiin siiqee kan argamudha. Innis siiqee argama. Kun argama isaati. Onneen nama goloota yookiin kutaalee gurguddaa 4 qaba. Goloonni gara olii lamaan oorikiloota kan jedhaman yommuu ta'u, kanneen isaan lamaan gara gadii ammoo veentirikiloota jennaan. Onneen gola 4 qaba. Lameen gubbaa, lameen gara oliitii fi lameen gara gadii jira. Kan gara olii oorikiloota mirgaatii fi oorikiloota bitaa jennaani. Kan gara gadi ventrikilii jedhama. Ventrikilii mirgaa, ventrikilii bitaa jennaan jechuudha. Jenneeni ibsaa turre oorikiloonni fi ventrikiloonni deebi'anii tishuu maashawaa septam jedhamuun bitaa fi mirgatti qoodamu. Isaanis tishuu maashawaa maal jedhamuun septam jedhamu jechuudha. Bitaa fi mirgatti kan qoodaman jechuudha isaan kuni. Kana irratti hundaa'uudhaan goloonni afran onnee dhiigaa of keessaa qaban wajjin haala armaan gadiitiin ibsuun ni danda'ama jedha. Akkaataa haala armaan gadii kanaa kunoo onnee ibsuun ni danda'anya caasaa isiitii wajjin jechuudha. Akkuma kunoo footoorraa yookiin imeejii waa'ee onnee agarsiisu kanarraa hubattanitti jechuudha. Kuni durarratti caasaan kun maal jedhama? Caasaan kun akkuma ilaaltanii agartan gaa caasaa onneeti. Caasaan kun onnee jedhama. Caasaalee kanneen keessatti gaa kutaa gurguddaa 4 jira jenna. Kutaa gurguddaa 4 jira. Tokko oorikilii kan jedhamudha. Inni biraa ventrikilii jedhama. Oorikilii ventrikilii bakka. Inninis fakkeenya oorikilii yoo fudhannee kunoo oorikilii mirgaa, oorikilii bitaa jedha. Oorikilii mirgaa, oorikilii bitaa. Asitti oorikilii bitaa jechuun caasaa akka godaa kana jechuudha. Oorikilii mirgaati jechuun ammoo caasaa isa kanaa jechuudha. Isa kanaa oorikilii mirgaa jedhama. Ventrikilii jechuun ammoo caasaa gara gadii jiru kanaa jechuudha. Caasaan kun ventrikilii mirgaa, ventrikilii bitaa jennaan. Amma isaan kana yoo fudhanne gara oorikilii waan jedhamu kanatti gidee dhufnu oorikilii yookiin atriyaamii mirgaa dhiiga kaarboon daayoksaayiidii. Kanaaf oorikiliin dhiiga kaarboon daayoksaayidiidhaan oorikilii mirgaa jechuudha. Oorikilii mirgaa akkuma amma ibsarraa argannu jiru kana jechuudha. Oorikilii mirgaa kuni dhiiga kaarboon daayoksaayidiin itti baay'ate kan geejjibudha jechuudha. Inni kun jechuudha dhiiga kaarboon daayoksaayidiin itti baay'ate geejjiba. Inni biraa ventrikilii mirgaati. Ventrikilii mirgaa kunis dhiiga kaarboon daayoksaayidiin itti baay'ate geejjiba. Innis dhiiga kaarboon daayoksaayidiin itti baay'ate innis ofirraa geejjiba. Jarri kun lameen oorikilii mirgaa, ventrikilii mirgaa kaarboon daayoksaayiidii bakka kaarboon daayoksaayidiin itti yeroo itti baay'atu jechuudha ofirraa geejjiban jechuudha. Kabiraa oorikilii bitaatii fi ventrikilii bitaati. Gara ventrikilii bitaatti yoo dhufnu ventrikiliin bitaa kuni maal godha? Dhiiga oksijiiniin itti baay'ate geejjibaniinis. Dhiiga oksijiiniin itti baay'ate ofirraa geejjiba. Ka itti aanu oorikilii bitaati. Oorikiliin bitaa kunis dhiiga oksijiiniin itti baay'ate geejjiba jechuudha. Amma asitti waa lama gargar baafachuu qabna. Dura oorikilii mirgaa fi oorikilii bitaa jira. Ka gadii ventrikilii mirgaatii fi ventrikilii bitaa jira. Inni
gara bitaatti argaman kunniin jechuudha. Inni gara mirgaa kanatti argaman kunniin auriculi mirgaatii fi ventriculi mirgaatis ujummoolee dhiiga kaarboon daayoksaayidiin itti baay'atee ofirraa geejjiba yommuu ta'an, auriculi bitaatii fi ventriculi bitaa ammoo ujummoolee oksijiiniin itti baay'atan kan geejjibanidha jennee akkasi qabannaa jechuudha. Kuni kana. Inni itti aanu dhaabni ventrikiloota dhaaba auriculoota caalaa furdaa fi maashaalee jabaa qaba jedha. Eenyu qaba? Dhaaba ventrikilootatu irra qaba. Dhaaba ventrikiliititu kan auriculii caalaa furdaa fi maashaawaadha jedha. Akkanaa jechuudha. Keessattuu ventrikiliin bitaa inni oksijiinii geejjibuu jechuudha. Dhaaba baay'ee furdaa fi maashaalee jabaa qabudha. Sababni isaas dhiiga kutaalee qaama hundatti raabsuuf jecha waan baay'ee kottoonfatuufi. Inni ventrikilii bitaa kan oksijiinii baay'ee geejjibu kun jechuudha. Dhiiga gara qaamaatti, gara ujummoolee kutaalee gara qaamaatti geejjibuudhaaf, raabsuudhaaf jecha baay'ee waan kottoonfatuuf jecha baay'ee furdaa, maashaalee baay'ee jabaatii qaba jechuudha. Onneen of keessaa huutuuwwan gosa lama qaba. Huutuuwwan gosa lama qaba. Isaanis huutuu atiriyoo ventrikulaarii fi gaamis baatiidha jedha. Gaamis baats kan jennu. Huutuun atiriyoo ventrikulaarii kuni deebi'ee huutu sadee fi huutu lamee waan jedhamu. Huutu sadee, huutu lamee kan jedhaman gosa lama qaba jedha. Huutu sadee maali? Huutu sadee yoo ilaallu, huutu sadeen auriculi fi ventrikilii mirgaa gidduutti kan argamu jechuudha. Ventrikilii fi auriculi fi ventrikilii maalii gidduutti? Mirgaa gidduutti kan argaman. Kan argamu ta'ee yeroo ventrikilii mirgaa kottoonfatu jedha. Yeroo ventrikilii mirgaa kottoonfatu dhiigni gara auriculi mirgaatti akka hin deebine ittisa jedha. Hojii isaa laala. Yommuu ventrikilii mirgaa kottoonfatu dhiigni gara auriculi mirgaa isa gara isaa olii jirutti akka ol hin deebine ittisa jedha. Huutu lameen auriculi fi ventrikilii maalii gidduutti argama? Sorry, isinin jecha. Kanaaf wanti huutu lameen jechuudha. Huutu lamee kennuun jechuudha. Huutu lameen auriculi fi ventrikilii bitaa gidduutti kan argamu yommuu ta'u, yeroo ventrikiliin bitaa kan baay'ee furdaa ta'e sun yeroo kottoonfatu dhiigni gara auriculi bitaatti akka ol hin deebine ittisa jechuudha. Huutuun gaamis baatii jedhamtu ammoo huutuun gaamis baats jedhamtu bu'uura aortaa fi piluminarii aartiitti kan argaman yommuu ta'u, dhiigni akka boodatti hin deebineef ittisan jechuudha. Huutu gaamis baat kan inni kun aortaa fi piluminarii aartiitti kan argaman bakka sanitti kan argaman yommuu ta'u dhiigni akka boodatti hin deebine gochuudhaaf huutu gaamis baatiitu nu fayyada jechuudha. Bifa kanaan dhiigni onneerraa gara qaamotaatti raabsamaa jechuudha. Inni biraa waa'ee ujummoolee dhiigaati. Akkuma beekamu ujummooleen dhiigaa gosa gurguddoo sadiitu jira. Isaanis ujummoo dhiiga raabsituu, dhiiga deebistuu fi kaapilaarota jenna. Ujummoo dhiigaa bakka gurguddoo sadii qoodna jechuudha. Dhiiga raabsituu, dhiiga deebistuu fi kaapilaarota jenniin gosa sadeen kanaa jira jechuudha. Amma isaan kanneen yoo fudhannu amaloota ujummoolee kanneenii, ujummoolee dhiigaatii fi amaloota isaanii yoo ilaallu, tokko amaloonni ujummoolee kanneenii tokko ujummoo dhiiga raabsitu. Ujummoolee dhiiga raabsan kana jechuudha. Yoo fudhannee kallattii dhiiga itti yaa'u, kallattii kamitti dhiiga raabsan isaan kun? Onneerraa gara qaamaati. Very good. Onneerraa gara qaamaati. Ujummoon dhiiga deebistuu noo qaamotarraa gara onneetti, qaamarraa gara onneetti kan geejjibanidha. Kaapilaarota kennuun kunoo kaapilaaronni ammoo ujummoo dhiiga raabsituu irraa gara ujummoo dhiiga deebistuutti. Dhiiga raabsituu irraa fudhee gara dhiiga deebistuutti. Dhiiga raabsituu kan oksijiiniidhaan badhaadhe irraa fuudha
gara qaamaa akka geessaniif eenyu kenna dhiiga deebistuudha kenna jechuudha. Isaan kanatti kennuudhaaf gargaaraa jechuudha. Haala dhaaba keessoo isaa yoo ilaallu dhaabni isaa kan dhiiga dhaabsan baay'ee furdaa fi dhifamuu kan danda'udha. Baay'ee furdaa maaliif akkaan kottoonfachuudhaan dhiiga gara ujummoolee dhiiga deebistuutti kan dhiiga dhaabsanitti waan gad dabarsuuf baay'ee furdaadha waan kottoonfatuuf jechuudha. Inni ujummoolee dhiiga deebisan ammoo haphiidha fi baay'ee hin dhifamanidha. Daarektii inni dhiiga xuraawaa kaarboon daayoksaayidiif keessaa qabu gara qaamaatti deebisuudha, gara onneetti ol deebisuudha baay'ee kottoonfachuu isaan barbaachisu jechuudha. Kabira kaappilaarota kennuun kun ammoo baay'ee haphiidha. Isa baay'ee haphiidha. Salphumatti dhiiga ujummoo dhiiga deebisituurraa dhufe gara dhiiga raabsituutti salphumatti akka inni dabru taasisaa jechuudha. Dalagaan isaanii yoo maali? Dalagaan isaanii isaan kanneen jechuudha. Dalagaan isaanii tokko ujummoon dhiiga raabsituun dalagaan isaa ujummoo dhiiga raabsituun piiliminarii kan jedhaman irraa kan hafe hundi isaa dhiiga oksijiiniin badhaadhe geejjibuudha. Dhiiga oksijiiniin badhaadhe geejjibuudha jechuudha. Kan oksijiinii akkaan of keessaa qabu geejjibaa jechuudha. Dhiiga deebistuun ujummoon dhiiga deebistuun kun ammoo piiliminariidhaan irraa kan hafe ujummoo dhiiga deebistuu piiliminarii kan jedhamtu jira. Isa kanarraa kan hafe hundi isaaniitu kaarboon daayoksaayiidii gaazii kaarboon daayoksaayiidii qilleensa kaarboon daayoksaayidiidhaan kan baay'ate kan geejjibu kan isa keessatti baay'ate kan geejjibudha jechuudha. Kaappilaaronni ammoo oksijiinii kaarboon daayoksaayiidii nyaata bullaa'ee fi wantoota biroo albuudotoo kanneen biroo tishuu jidduutti maal godhuudhaaf gargaara? Oksijiinii kaarboon daayoksaayiidii nyaata bullaa'ee fi kanneen biroo dhiigaa fi tishuu jidduutti akka wal jijjiiran godhamu taasisaa jechuudha. Dhiigaa fi tishuu jidduu jechuudha. Seelii irraa waan tishuu walitti gurmaa'ee waan tishuu uumuu jira. Tishuu fi dhiiga kana jidduutti kaarboon daayoksaayiidii, oksijiinii, nyaata bullaa'ee kunniin dhiiga kana keessa makamee adeemu kuni tishuudhaan akkamitti akka wal jijjiiramu kan taasisu jechuudha. Tishuu fi dhiiga kana jidduutti akkamitti wantoonni kunniin akka wal jijjiiraman kan taasisuudhaaf gargaaru jechuudha. Kaappilaarota jennaan. Kabiraa dhiibbaa dhiigaati. Dhiibbaan dhiigaa olaanaadha. Inni dhiiga raabsituun kun baay'ee waan kottoonfatuuf dhiigni isarraa gara qaamaatti baay'ee socho'a jechuudha. Inni biraa dhiiga deebisuudha. Saffisni inni ittiin deebisu xiqqaadha. Baay'ee saffisa cimaa hin qabu. Kabiraa dhiiga kaappilaarota kennuun baay'ee gadi bu'aadha. Suuta haala salphaatiin suutatti dabarsaa jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa salphaa qaba. Saffisa yaa'uu dhiigaa yoo fudhannee ariifataadha. Inni dhiiga raabsituu kun ariifataadha. Inni kaan suutawaa jeniin suutawaa. Kan dhiiga deebisu kuni suutawaa jedhama. Kan baay'ee suutoodha jechuudha. Baay'ee suuta dhiigni ujummoo dhiiga raabsituurraa gara dhiiga deebisuutti akka inni dabru kaappilaaronni suuta taasisu jechuudha. Kabiraa waa'ee dhiigaati. Dhiigni qabiyyeewwan gurguddoo lama qaba jedha. Dhiiga yeroo jennu qabiyyee gurguddoo lamaa jira. Pilaazmaa dhiigaatii fi seelota dhiigaa kan jedhamu jira. Pilaazmaa dhiigaa jechuun qabiyyee dhangala'oo ta'ee pilaazmaan dhiigaa kun jechuudha. Qabiyyee dhangala'oo jechuudha. Qabiyyeewwan dhiigaa jechuudha. Qabiyyeewwan dhiigaa keessaa isa tokko ta'ee bishaanii fi nyaata bullaa'ee fi wantoota biroo kan of keessaa qabudha. Pilaazmaan dhiigaa kuni gosoota dhiigaa keessaa tokko ta'ee dhiiguma ta'ee jechuudha. Wanni inni of keessa qabatu maali? Bishaan isa keessa ni jira. Nyaanni bullaa'es keessa ni jira. Kanneen biroolleen isa keessa ni jira jechuudha. Oksijiiniin keessa ni jira jechuudha. Kabiraa seelota dhiigaa jeniin. Seelonni dhiigaa qabiyyoon jajjaboo ta'anii seelonni dhiigaa sadii jira. Tokko seelii dhiigaa adii, lama seelii dhiigaa diimaa, pilaatileetota kan of keessatti hammateedha jechuudha. As keessatti gaa gosoota seelota dhiigaatiif amaloota isaanii kana yoo ilaallu amala garaagaraa qaban, hamma garaagaraa qaban. Garaagarummaa isaan gidduu jiru yoo ilaallu seelonni dhiigaa diimaa, seelonni dhiigaa adiitii fi pilaatileetonni garaagarummaa qabaa jenne. Fakkeenya dalagaa isaaniitti yoo ilaallu. Dalagaa isaaniitti yoo ilaallu kan dhiiga diimaa kuni wanni inni geejjibu maali? Oksijiinii geejjiba. Kan dhiiga adiidhaa garuu dhukkuba nurraa ittisa. Dhukkuba nurraa ittisa jechuudha. Pilaatileetonni dhiiga kan tarsuudha.
akka dhiigni yaa'ee baay'een hin dhangaalaan taasisa. Hamma isaa yoo ilaallu gizeeniif safaramu hammi seelii dhiiga diimaa 8 hanga 12 maayikoomeetiriidha. Inni seelota dhiiga adiidhaa lamaan isaatu ni caala inni 8 hanga 17ti. 8 irraa kaasee hanga 17 meetira hammas guddata jechuudha. Pilaatileetonni baay'ee xiqqaadha. 2 hanga 4 maayikoomeetiriidhaan yeroo safaramu jechuudha. Boca yoo fudhannee kun hamma boca isaanii yoo fudhannu baayikoonkeevii boca jedhamu qaba. Dhiigni diimaan kun baayikoonkeev boca jedhamu qaba. Bocni dhiiga adii jijjiiramaadha. Boca luggee jedhamu qaba kunis pilaatileetonni jechuudha. Garaagarummaa qaban jechuudha. Umrii jireenya isaanii yookiin hanga inni qaama namaa kana keessa turuu danda'u. Seeliin dhiiga diimaa guyyaa 120 tura. Guyyaan 30 baatiidha. Guyyaan 30 baatiidha. Baatii 2 guyyaan 30 baatii 3 baatii 4 qaama namaa keessa tura jechuudha. San booda ni haaromfama ni du'a seelii biraa bakka bu'aa jechuudha. Seelonni dhiiga adii guyyaa muraasa hanga waggootaa turuu danda'a. Guyyaa muraasa kan turuu jira akkasuma hanga waggaatti illee kan turuu ni jira jechuudha. Dhukkuboota ittisuu keessatti. Kan pilaatileetota immoo guyyuma 5 hanga guyyaa 9 qofa tura. Yeroo gabaabdu tura jechuudha pilaatileetonni ta'innu kun jechuudha. Garuu ni tura guyyaa hanga kana ni tura ni du'a haariyaa oomishamaa deema. Seeliin qaama namaa haariyaa oomishamaa deema jechuudha. Kabiraa baay'ina isaa yoo fudhanne baay'inni isaa baay'eedha. Seeliin dhiiga diimaa kun miiliheena 5 millimeetira kiubiidha jechuudha. Hammi isaa baay'inni isaa qaama namaa kana keessatti dhiigni nama noormaalii nama jiddugaleessaa nama fayyaa qabu tokko miiliheena 5 millimeetira qabaachuu qaba jechuudha. Kabiraa dhiigni adiin 7,000 millimeetira kiubii ta'uu qaba kan nama fayyaa jechuudha. Hammi isaa jechuudha. Pilaatileetonni 250 millimeetira kiubii qaba jechuudha dhiigni isaa. Kabiraa halluudha. Halluun dhiigaa diimaadha. Kan adiidhaa halluu dhabeessa. Kaanillee halluu dhabeessa. Dhiigni diimumaan mul'ata. Kanneen halluun isaanii kaan dhiigaa diiennaan kaan dhiiga pilaatileetoo jennaan garuu halluun isaanii halluu dhabeessaa jechuudha. Kabiraa akkaataa marsaa dhiigaati. Dhiigni akkamitti qaama namaa kana keessa geejjibama. Marsaa dhiigaa isaa jechuudha. Akkamitti geejjibama kan jedhu. Dhiigni kaarboon daayooksaayidii hedduminaan qabate kutaalee qaama adda addaa irraa karaa ujummoo guddicha dhiiga deebistuu karaa ujummoo guddicha dhiiga deebistuu yookiin veenaa kaavaa irraan kutaa onnee oorikilii mirgaatti seenaa jedha. Dhufee kutaa onnee maal jedhamu seena? Oorikilii mirgaatti seena. Dhiigni kaarboon daayooksaayidii hedduminaan qabu. Dhiiga raabsituudhaan dhufee jechuudha. Dhiiga deebisituudhaan dhufee kutaalee qaama adda addaa kana keessaa dhiiga xuraawaa of keessaa qabu kaarboon daayooksaayidii xuraawaa garaagaraa kana hunda walitti qabee dhufee karaa ujummoo guddicha dhiiga deebistuu veenaa kaavaa jedhamu irraan kutaa onnee oorikilii mirgaa seena jedha dhufee. Kutaa onnee oorikilii mirgaa jedhamu seena jedha. Eega onnee oorikilii mirgaa seenee booda oorikilii mirgaa keessaan immoo garam darba jechuudha? Gara veentirikilii mirgaatti achi darba jechuudha. Gara veentirikilii mirgaatti gadi darba. Gaafa veentirikilii mirgaa seenu veentirikilii mirgaa irraa karaa ujummoo dhiiga raabsituu piluminarii sombaa gahaa jechuudha. Ujummoo dhiiga raabsituu takka jira. Dhiiga raabsituu piluminarii sombaa waan jedhamu kan onnee fi somba jidduu dhiiga raabsitu achitti dabra jechuudha. San booda somba keessa seena jechuudha. Somba keessa eega seenee dhiigni kuni somba keessatti kaarboon daayooksaayidii ofirraa baasa jechuudha. Somba kana keessatti kaarboon daayooksaayidii yeroo gallakkisu kaarboon daayooksaayidii if keessa qabatee dhufe kana somba kana keessa gadi lakkisee oksijiinii fudhatee ujummoo dhiiga deebistuu piluminarii keessaan kutaa onnee oorikilii bitaatti achi dabra jechuudha. Kaarboon daayooksaayidii fuudhee somba kana keessa ofirraa baase. Somba kana keessa maaltu jira? Qilleensa oksijiinii jira. Qilleensa oksijiinii kana fudhateetuma
dhiiga deebistuu preliminary jedhamtu san keessaan kutaa onnee bitaa auriculii bitaatti achi dabra jechuudha. Achiin gara ventriclii bitaatti gadi darbamas gara ventriclii bitaatti gadi yaa'a jechuudha. Itti fufuunis ventriclii bitaa keessaan ujummoo guddicha dhiiga raabsituutti yookiin aortaatti darba jechuudha san booda. Ventriclii bitaa bira darbee ujummoo guddicha dhiiga raabsitu aortaa kan jedhamutti gadi darba jechuudha. San booda dhiigni aortaa ga'e tokko aortaa irraa adeemsaan kaapilaarota dhiigaatti darbuudhaan aortaa bira gad darbee kana haram deemu kaapilaarota dhiigaatti darbuun kutaalee qaama keenyaa hundatti raabsama ganaa. Kutaalee qaama keenyaa hundatti raabsamuu eegala jechuudha. Kaapilaarota dhiigaatti erga darbee booddee kutaalee qaama keenyaatti raabsamaa jechuudha. Kutaalee qaama keenyaa jechuudha. Kutaalee qaama keenyaa gara hundaatti jechuudha. Kaapilaaronni kutaalee qaamaaf oksijiinii kennuudhaan kaarboon daayooksaayidii fi xuraawaa adda addaa immoo irraa fuudhu jedha. Dhiiga qulqulluu qaamolee keenyaaf ni kenna. Garuu immoo kaarboon daayooksaayidii fi xuraawaa adda addaa qaama irraa ni fuudha jechuudha. Yeroo fuudhee dhiigni kaapilaarotaa keessaa kun ujummoolee dhiiga deebistuu keessaan darbee veenaa kaavaatti deebi'a jehaareetti jechuudha. Veenaa kaavaatti deebi'a. Veenaa kaavaatti deebi'uudhaan marsaa isaa itti fufama akka aareetti jechuudha. Adeemsi waliigalaa kun marsaa dhiigaa jedhama jechuudha. Adeemsi waliigalaa hammaan tana dubbanne kuni marsaa dhiigaa jedhama jechuudha. Marsaa dhiigaa jedhama jechuudha. Ka'umsi isaa akkuma ammaan tana agartan dura eessaa ka'e dhiiga kaarboon daayooksaayidii dhiiga xuraawaa jechuudha. Hedduminaan qabatee kutaalee qaama adda addaa irraa waliif funaanuudhaan ujummoo guddicha dhiiga deebistuu veenaa kaavaa irraan kutaa onnee auriculii mirgaa kan auriculii mirgaatti seenuudhaan gara auriculii mirgaa keessaan gara ventriclii mirgaatti. Auriculii mirgaa seenee auriculii mirgaa sun gara ventriclii mirgaa gadi dhufa. Ventriclii mirgaa irraan deemee pulmonary sombaa gaha. Pulmonary sombaa yeroo gahu somba keessatti kaarboon daayooksaayidii irraa baasuudhaan oksijiinii fudhatee ka'a jechuudha. Oksijiinii fudhatee dhiiga deebistuu pulmonary keessaan kutaa onnee auriculii bitaatti darba jechuudha. Kutaa onnee auriculii bitaatti darba. Auriculii bitaatti yeroo seenu achumaan ventriclii bitaatti gadi yaa'a jechuudha. Itti fufuunis ventriclii bitaa keessaan ujummoo guddicha dhiiga raabsitu aortaa jedhamutti darba. Dhiigni aortaa irraan adeemsaan kaapilaarota dhiigaatti darbuun kutaalee qaama keenyaa hundaatti raabsama jechuudha. Kaapilaaronni kuni hojii lama qaba. Kutaalee qaamootaaf oksijiinii ni kenna. Kaarboon daayooksaayidii fi xuraawaa garaagaraa qaamota irraa ni fuudha jechuudha. Yeroo kana dhiigni kaapilaarota keessaa kun ujummoolee dhiiga deebistuu keessaan darbee veenaa kaavaatti deebi'uudhaan marsaa isaa itti fufa. Adeemsi kuni adeemsi waliigalaa kun marsaa dhiigaa jedhama jechuudha. Marsaan dhiigaa gosa lamaatu jira. Sirna marsaa dhiigaa akka waliigalaatti marsaan dhiigaa gosa lamaatu jira jedha. Marsaa dhiigaa dachaa. Marsaa dhiigaa dachaa kennuun ni jira. Marsaa dhiigaa dachaa. Marsaa dhiigaa qeenxee fi dachaa kennuun ni jira jechuudha. Marsaan dhiigaa dachaa keessatti dhiigni marsaa tokko keessatti yeroo lama onnee keessa darba jedha. Marsuma tokko keessatti yeroo lama onnee keessa darba. Kanaaf marsaa dhiigaa kana feezii yookiin kutaalee lamatti gargar baasuun ni danda'ama. Kunis marsaa pulmonary sombaa jechuudha. Pulmonary sombaa waan jedhamutu jira. Pulmonaryin suni dhiiga deebistuu irraa dhiiga fuudhee gara sombaatti achi hageessu jechuudha. Dhiiga deebistuu irraa fuudheetti ujummoolee dhiiga deebistuu irraa dhiiga fuudhee gara sombaa geessa jechuudha. Gisee gara sombaa geessu somba kana keessatti kaarboon daayooksaayidii jechuudha
achi keessatti irraa hafeeti dhiiga raabsituu ujummoon kun jechuudha dhiiga raabsituun oksijiinii fudhatee ka'an jechuudha. Bakki ujummoo dhiiga deebistuu fi somba jidduu jirtu maal jedhamaa jennaan marsaa piiloominarii sombaa jedhama. Marsaa piiloominarii sombaa fi marsaa sirnaa kan jedhamutu jira. Marsaan piiloominarii sombaa maali? Marsaan piiloominarii onnee fi somba jidduutti kan gaggeeffamudha. Onnee fi somba jidduutti kan gaggeeffamu yommuu ta'u, marsaan sirnaa immoo onnee fi qaamota adda addaa jidduutti gaggeeffama jechuudha. Gosa lamatti gaggeeffama marsaan dhiigaa. Tokko onnee fi somba jidduu. Dhiigni onnee fi somba jidduu geejjibamu marsaa piiloominarii yoo jedhamu, dhiigni onnee fi qaamota adda addaa kana jidduu gaggeeffamu garuu marsaa sirnaawaa jedhama jechuudha. Kanaaf sirni marsaa dhiigaa kutaa lameen kanatti gargar ba'ee gaggeeffama jechuudha. Bakka kanatti maaliif akkana adda ta'uu danda'e? Bineeldota onnee qabanii fi wanta kanneen somba qabanii fi kan somba hin qabne jira. Kan akka qurxummii fa'aa fakkeenya somba hin qaban. Bakka kanatti garaagarummaa wanni uumamuu danda'eef. Fakkeenya amfiibiyaanota, reeptaayilota, allaattotaa fi namni marsaa dhiigaa dachaa kana qaba jira. Somba qaban waan ta'eef, harganuu danda'an waan ta'eef. Marsaa dhiigaa qeenxee keessatti dhiigni marsaa tokko keessatti al tokko qofa onnee keessa darba jira. Marsaa tokko keessatti yeruma tokko qofa darba malee lamatiin darbu. Bineeldota akka qurxummii kanneen somba hin qabne keessatti dhiigni onnee abbaa gola lamaa qofa irraa ujummoolee dhiiga raabsituu keessaan gara giilii qaama oksijiinii fudhatu jechuudha. Gara giilii deemuudhaan oksijiinii fudhatee achumaan gara qaamota adda addaatti adeema jechuudha. Qaamotaaf oksijiinii ni raabsa, kaarboon daayooksaayidii immoo irraa fudhachuun gara ujummoo dhiiga deebistuutiin onnetti deebi'a jechuudha. Daayirektii bacha. Kallattumaan ujummoo dhiiga deebistuudhaan kaarboon daayooksaayidii fudhee gara onnetti kallattumaan geessaa jechuudha. Kun marsaa dhiigaa qeenxee jennaan jechuudha. Marsaa dhiigaa qeenxee jedhamaa jechuudha. Caasaan istiraakchariin kunis kan marsaa dhiigaa qeenxeetii jechuudha. Inni biraa dalagaa sirna marsaa dhiigaati. Dalagaalee sirna marsaa dhiigaa. Sirni marsaa dhiigaa maal qaban? Tokko sirni marsaa dhiigaa dalagaalee armaan gadii raawwata. Oksijiinii qaama keessa geejjibuudha ta duraati. Dalagaa sirna marsaa dhiigaati. Oksijiinii qaama keessa geejjibu oksijiiniin geejjibamu kun seelota dhiiga diimaatiin raawwatama jechuudha. Inni kunis oksijiiniin qaama keessa ni geejjibama. Maaliin raawwatama? Seelota dhiiga diimaatiin. Dhangaalee nyaataa qaama keessatti geejjibu gosa nyaataa jechuudha. Nyaata nuti nyaannu sani qaama keessa bakka hunda akka ga'u nyaanni akka bakka hunda ga'u kan godhu qabiyyee dhiigaa keessaa pilaazmaa dhiigaatiin raawwatama kunis. Inni biraa qaama irraa dhukkuba ittisuudha. Dalagaa sirna marsaa dhiigaa keessaa inni tokko. Qaama irraa dhukkuba kan ittisu seelota dhiiga diimaatiin geejjibamaa jechuudha. Seelii dhiiga adiitiin jechuudha. Seelii dhiiga adiitiin dhukkuboonni adda addaa akka qaamota keenya hin miine seelii dhiiga adii kanaan geejjibamee qaama keenya keessa seeliin dhiiga adii kun jechuudha dhukkuba sana ajjeesa jechuudha. Kabiraa dhiiga kan tarsuudha. Dhiiga kan tarsuudhaan dhiiga akka hin dalayne akka hin dhangalaane ittisu dhiiga kan tarsu jechuudha. Eenyuun dalagama akka kunoo pilaatileetota keenyuun ni hin dalagamaa jechuudha. Kuni dalagaa sirna marsaa dhiigaati jechuudha. Qaama namaa keessatti dalagaan sirna marsaa dhiigaa akka kanatti gaggeeffamaa jechuudha. Itti aansuudhaan dhukkuboota gurguddoo sirna marsaa dhiigaa kana keessatti uumamuu danda'an. Marsaa dhiigaa kana yeroo gaggeeffamu dhukkuboonni akka mudachuu danda'a. Dhugaadha dhukkuboonni mudachuu danda'an hedduu jira. Dhukkubootni sirna marsaa dhiigaa muraasni kanneen armaan gadii tokko dhiibbaa dhiigaa olaanaa kan jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa dhukkuboota maaliiti? Dhukkuboota sirna marsaa dhiigaa irratti dhiibbaa fidanidha. Dhiibbaan dhiigaa olaanaa jechuun dhiibbaan dhiigni dhaaba ujummoo keessa yaa'u irratti godhu jechuudha. Dhiigni hammaa ol
utaaluu fakkeenyaaf saffisa cimaa humnaa olii qabaachuu. Kuni dhiibbaa dhiigni dhaaba ujummoo keessa yaa'u kana ujummoo yookiin daandii kana keessa yaa'u kana irratti humnaa ol baay'achuudhaan itti taasisuutu dhiibbaa dhiigaa jedhama jechuudha. Hammi saffisaan yaa'uu hammi utaaluudhaa kan ujummoo keessa yaa'u yoo kan dabalu ta'e dhiibbaan dhiigaa uumamee jedhama. Dhiibbaan kun hammaa ol yoo ta'u dhukkuba dhiibbaa dhiigaa olaanaa jedhama jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa kuni saffisaan yaa'uunsaa kun jechuudha yoo humnaa ol ta'e maal jedhama? Dhiibbaa dhiigaa olaanaa jedhama jechuudha. Sababoonni isaa baay'ee ta'anis garuu sababa isaatiif ijoo kan ta'u sababa guddaa qatuuf maali? Nyaata coomaa baay'inaan fudhachuu. Amma nyaata coomaa nyaachuu qaama ofii furdisuuf jecha nyaata coomaa amma nyaachuun ujummoo dhiigaa akka inni qallatu taasisa. Akka inni waliin dhiphatu. Ujummoon dhiigaa dhiphachaa deeme jechuun dhiigni qaama keenya keessa akka barbaachisaa ta'etti hin geejjibamu yeroo kanatti dhiibbaan dhiigaa dhufuu danda'a jechuudha. Akkasuma sochii qaamaa gochuu dhabu. Sochii qaamaa gochuu dhabuunis ujummoon dhiigaa akka inni babal'atu, akka inni dagaagu waan hin godhamneef jecha ni dhiphataa dhiigni akka barbaachisaa ta'etti keessa hin geejjibamu jechuudha. Kana jechuudha. Dhukkuboonni sirna marsaa dhiigaa inni biraa dhukkuba seelonni sammuu dhiigaa. Dhukkuba seelonni sammuu dhiigaa argachuu dhabu. Seelonni sammuudhaa dhiigaa argachuu dhabu irraa kan dhufu stroke kan jennu jechuudha. Seelonni sammuudhaa dhiiga yoo argachuu kan dhaban ta'e dhiibbaan dhiigaa ni uumama jechuudha. Ujummooleen dhiiga sammuu keessaa balaadhaan cituu danda'a fakkeenyaaf. Balaa konkolaataatiin ta'uu danda'a, balaa biraatiin ta'uu danda'a. Ujummooleen dhiigaa kan sammuu keessaa balaadhaan yoo cite cituun yoo isaan mudate seelotni sammuu sababoota dhiiga dhabuu fi dhiigni irratti dhangala'uu tokko maaliif cituu danda'a? Sababoota dhiiga dhabuutiin. Maaliif cituu danda'a? Sababoota balaan irra gahuutiin. Yeroo rakkoon kun irra dhufu dhiigni dhangala'uu irraa kan ka'e jechuudha hojii isaanii ni dhaaban jechuu isaan. Karaa biraatiin sababa cufamuu ujummoolee dhiigaatiin ujummoleen dhiigaa kun cufamuudhaan jechuudha seelonni nyaataa fi oksijiinii dhabuun miidhamni cimaan uumamuu danda'a jechuudha. Kuni dhukkuboota gurguddoo sirna marsaa dhiigaa keessatti dhufuu danda'anidha jechuudha. Kabiraa dhukkuba cufamuu ujummoolee dhiigaa onneetiin dhufu. Dhukkubni cufamuu ujummoolee dhiigaa onnee yoo kan dhufu ta'e heerte attaak bakka onneen keenya dhiiga dabarsuu dadhabuu jechuudha. Ujummoonni cufama onneen keenya gara ujummoo dhiiga raabsituutti dhiiga raabsituun dhiigarraa fuutee akka barbaachisaa ta'etti kennuu hin dandeessu qaamota garaa garaatti dhiigni akka barbaachisaa ta'etti qaamota irraa gara onneetti illee ol geejjibamuu hin danda'u jechuudha. Yeroo kanatti heerti attaak dhahannaan onnee dhiibbaan dhahannaa onnee achirratti dhufaa jechuudha. Yes. Kuni ujummooleen dhiigaa onnee keessaa tasa cufamuudhaan kan mudachuu danda'udha jechuudha. Ujummooleen onnee keessaa yoo cufamu dhiibbaan cimaan dhukkubni onnee cimaan dhufuu danda'a. Yeroo sanatti balaa cimaadhaaf namni saaxilamuu ni danda'a jechuudha. Kuni dhukkuboota gurguddoo sirna marsaa dhiigaa kan jedhaman jechuudha. Gilgaala 4 himoota armaan gadii kanneen sirrii ta'an dhugaa kanneen sirrii hin ta'in immoo soba jechuudhaan deebisiidha. Gaafii takkaffaati. Ujummoolee dhiigaa keessaa kaappilaariin hunda irraa haphii kan ta'edha jedha likki. Hundarra furdaan ujummoo dhiiga diimaati. Ujummoolee dhiigaa keessaa kanneen dhiiga raabsan kan dhiiga raabsan baay'ee furdaadha. Kan dhiiga deebisan jiddu galeessa kaappilaaronni garuu baay'ee haphiidha. Dhugaadha kuni gaafii lammaffaati. Ujummoolee dhiigaa deebistuun dhiiga oksijiiniin badhaadhe geejjibaa jira. Kuni sirrii miti. Ujummoon dhiiga deebistuun kaarboon daaksaayiidii fi xuraawaa adda addaa of keessaa qabu malee oksijiinii hin qaban. Dhiiga oksijiinii geejjiba kan jedhu geejjiba sobaa jechuudha. Sobaa jennaan. Inni duraa dhugaadha. Dhugaadha jechuudha. Inni itti aanu immoo sobaa jechuudha. Gaafilee gaafatamaniif qubee deebii sirrii ta'e qabate filadhuu jira. Gaafiin sadaffaa caasalee sirni marsaa dhiigaa keessaa akka daandii geejjibaatti tajaajilu kami jedha. Kuni
caasaalee sirna marsaa dhiigaa keessaa akka daandii geejjibaatitti kan tajaajilu ujummoolee dhiigaati. Ujummoolee dhiigaa jennaan. Ujummoolee dhiigaatu dhiigni akka inni geejjibamu taasisa waan ta'eef. Gaafii afuraffaati. Goloota onnee afran keessaa isaan lamaan gara gadiitti argaman eenyu jedha. Fakkeenyaaf onneen jechuudha. Fakkeenya onneen yoo kana taate. Kana yoo taate gola onnee kana akkanatti yoo qoonnee tokko kana tokko kana kana kana. Amma bakka kanatti inni kuni ventirikilii mirgaa jedhanii. Ventirikilii mirgaa. Inni kuni ventirikilii bitaa jedhanii. Inni gubbaa oorikilii mirgaa oorikilii bitaa jedhama. Kanaaf ventirikilii bakki kuni ventirikilii mirgaa waan jedhamtuuf bakki kun ammoo ventirikilii bitaa waan jedhamtuuf qaamni gara gadii kun lameen ventirikilii mirgaatii fi ventirikilii bitaa jennaan. Kanaaf deebisaan keenya maal ta'a yoo jenne ventirikilii mirgaa ventirikilii bitaa jennaan akkanatti. Gaafii shanaffaati. Kanneen armaan gadii keessaa dalagaa isaa wajjin kan wal hin simne kamii jedha. Aan seelii dhiiga diimaa jedha. Dhiiga diimaa oksijiinii geejjiba tikikkil sirriidha. Baan seelii dhiiga adii dhukkuba ittisuu likkiidha. Caan pilaazmaa jedha. Nyaata geejjibuu qabiyyee dhiigaa keessaa tokko ta'e kan nyaata geejjibu isa very good. Deebisaan hunda jedha likkii daadha jechuudha deebisaan. Akkana. Gaafilee armaan gadii akkaataa gaafatamteen deebisiidha. Qaamolee sadan sirna marsaa dhiigaa. Gaafiin jaaffaan qaamolee sadan sirna marsaa dhiigaa ijaaran barreessi jedha. Sirna marsaa dhiigaa ijaaran barreessi. Qaamoleen sadan sirna marsaa dhiigaa ijaaran eenyu? Sirna marsaa dhiigaa dhiiga raabsituu, dhiiga deebistuu fi kaappilaarota kennuusanii kun kana ta'a. Sadeen jedhamu waa kanuma. Gaafiin torbaffaadha. Sadeenuma tana jechuudha. Akkanatti egaa qoodanii deebisuu fi barreessuu ni dandeessanii. Gaafiin torbaffaa carraa dhukkuboota sirna marsaa dhiigaatiin qabamu xiqqeessuuf haalli nyaata keenyaa maal ta'uu qaba jettee yaaddaa jedha. Dhukkuboota sirna marsaa dhiigaatiin qabamu kana xiqqeessuudhaaf tokko nyaata yeroo hedduu cooma baay'atu nyaachuu irraa of qusachuu qabna jechuudha. Nyaanni cooma baay'atu dhaqee ujummoolee sirna marsaa dhiigaa kana cuccufa. Cufaa deema coomni margaa coomni lakkuma qaama namaarratti qaama namaa keessatti baay'achaa deemuun ujummoon cufamaa deema. Dhukkubni sirna marsaa dhiigaa salphatti nama qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf nyaata cooma baay'ee qabu nyaachuurraa of qusachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma ispoortii yoo gochuu baanne sirni marsaa dhiigaa ujummooleen kunniin hin dagaagan, hin babal'atan. Oksijiinii bal'aan keessa akka yaa'u hin ta'an jechuudha. Sochii waan hin gooneef sochii yommuu hin dalagamne jechuudha. Dhiigni haala salphaatiin ujummoo kana keessa haala salphaatiin keessa waan hin geejjibamneef maal ta'uu danda'a ispoortii gochuu nurraa barbaadamaa jechuudha. Nyaanni nuti nyaannus nyaata madaalamaa nyaachuu qabna. Nyaata qaama namaa ijaaru, nyaata salphaa, kuduraa fi muduraa badhaadhee nyaata akkasii nyaachuu qabna malee nyaata wantoota jiidhaawaa ta'an wantoota cooma baay'ee qaban nyaachuu hin qabnu jechuudha. Inni biraa waa'ee sirna wal hormaataati. Sirni wal hormaataa akkuma beekamu sirna wal hormaataa yeroo jennu adeemsa wantoonni lubbu qabeeyyiin sanyii isaanii dhaalmaa isaanii gosa yookiin sanyiin isaanii akka lafarraa hin banneef gaggeeffamutu sirna wal hormaataa jedhama. Yes. Amma caasaalee gurguddoo sirna wal hormaata namaatii fi dalagaa isaanii as jalatti ni ilaaltanii sirni wal hormaataa adeemsa lubbu qabeeyyiin jechuudha. Sirna wal hormaataa jechuun adeemsa lubbu qabeeyyiin bineeldotaas ta'e bineensonni jechuudha
sirna wal hormaataa jechuun kun jechuudha adeemsa lubbu qabeeyyiin hundinuu ilmaan haaraa yookiin fakkaattii isaanii bakka ofii ittiin buusan maal jedhama? Sirna wal hormaataa jedhama. Lubbu qabeeyyiin hundinuu ilmoo haaraa takka yookiin fakkaattii isaanii tokko adeemsi ittiin bakka isaanii buufatan sirna wal hormaataa jennan. Orgaanizimoonni kamiyyuu sanyiin isaanii lafa irraa akka hin banneef fakkeenyaaf warri tokko sanyiin gosa isaanii akka lafa irraa hin banneef maal ta'uu qabu? Wal horuu qabu. Sirni fuudhaa fi heerumaa gaggeeffamee gaahilli gaggeeffamee dhaalmaan sanyii akka argamuuf sirni wal hormaataa gaggeeffamuu qaba jechuudha. Kanaaf orgaanizimoonni namaas ta'ee beelladoonni jechuudha yookiin bineensonni kamiyyuu sanyiin isaanii lafa irraa akka hin banneef fi ilmoo isaan fakkaatu argachuudhaaf wal horuu qabu jechuudha. Kuni maal jedhama? Akka waliigalaatti sirna wal hormaataa jedhama jechuudha. Kan namaas ta'e kan lubbu qabeeyyii hundaa jechuudha. As keessatti egaa amalootaa jira. Ilmoon tokko yeroo dhalattu amala ittiin dhalatu qabdi. Amalli suni bakka lama qoodama. Amala saala duraa fi amala saala lammeessuu jennaan. Amaloonni saala duraa kan yeroo dhalatan mul'atanidha. Amaloota saala duraa jechuun amaloota yeroo dhalatan mul'atan. Bineensotaas ta'e, beeyladootaas ta'e, namootaas. Yeroo ilmoon isaan fakkaattu dhalattu amala yeroo san ittiin dhalatan waan yeroo san ittiin dhalatantutu sirna wal hormaataa ilaalchisee qaamolee saala isaaniitii wajji wal qabsiisee amala saala duraa jennaan jechuudha. As jalatti egaa garaagarummaan amaloota saala duraatiif saala lammeessoo maali yoo jenne garaagarummaan isaanii tokko saala duraa jechuun saala duraa keessatti caasaalee wal hormaataa kan adda baasu qabaachuudha. Fakkeenyaaf dhiira yoo jennu qaamolee saala hormaataa kan dhiira ibsu agarra. Kan dhiira ibsu akka dhalatan qabatee waliin dhalachuudha. Amala saala lammeessoo jechuun immoo amaloonni isaan ittiin dhalatan sun qaamonni saalaa kan isaan ittiin dhalatan suni sadarkaa wal hormaataa irra geewututu sadarkaa wal hormaataaf geewu sadarkaa gaayilii hidhamee wal hormaataaf geewututu maal jedhama? Amaloota saala lammeessoo jedhama jechuudha. Kun garaagarummaa isaati. Dubartiin takka battala deessatti shamarree yookiin dhiira da'uu ishee maaliin adda baasti? Amala saala duraatiin adda baasti. Amalli saala duraa qaamala saalaa daa'imni sun ittiin dhalate. Qaamonni saala daa'imni sun ittiin dhalate dhiira ta'uu ni agarsiisa, dubara ta'uu ni agarsiisa jechuudha. Kuni maaliin adda baasna kan jedhu qaamolee saala isaaniitiin adda baasna jechuudha. Namni yommuu dhalatu qaamota hormaataa namni yommuu dhalatu qaamota hormaataa wajjin dhalataa jedha. Qaamota hormaataa wajjin dhalata. Qaamonni hormaataa nama waliin dhalatan qaamonni hormaataa nama waliin dhalatan kun amaloota mallattoolee saala duraa jedhama. Kana jedhama akkuma nama dubbadhe. Yes, liki. Amaloota mallattoolee saala duraa jedhamu jechuudha. Qaamonni hormaata namaa kan waliin dhalatan amaloota mallattoolee saala duraa jedhamu. Qaamota kana keessaa isaan gurguddoon yoo laallu qaamota kanneen keessa jechuudha isaan gurguddoo jechuudha. Dhiirri maal dhala qabatee dhalata tokko dhiirri cidhaan cimdii jedha. Cidhaan cimdii. Cidhaan killee lama of keessaa qabu jechuudha. Galmee cidhaanii yookiin qaama cidhaan san haguuguu fi tuffee yookiin qaama saala dhiiraa waliin dhalataa jechuudha. Dubartiin ammoo gadaamessaa bakka ilmoon itti guddatu jechuudha. Geeruma dhalattuu jechuudha. Ujummoo oovaarii cimdii. Oovaarii jechuun bakka killeen itti qophooytu. Cimdii jechuun lama jechuudha. Abbaa lama. Bakka killeen itti qophooytu lama jechuudha. Fi buqqushaa yookiin qaama saala dubartii jechuudha. Qaama saala dubartii wajjin dhalatti. Akkana waliin dhalachuun kun maal jedhamaa jennaan? Amaloota saala duraa jennaan. Amaloota saala duraa jennaan.
Eega kana beeknee sadarkaa qaamonni wal hormaataa guutummaatti bilchaatanii fi guddatanii wal hormaataaf gahaa ta'anitti ammoo sadarkaa saalfatoo jedhama sadarkaan sun. Sadarkaan qaamonni wal hormaataa kun guddatu guutumatti bakka bilchaatee guddatanii qaamonni saalaa kun guddatee jechuudha. Qaamonni wal hormaataa kun guddatanii wal hormaataaf gahaa ta'anitti jechuudha. Sadarkaan sun maal jedhama jennaan sadarkaa saallammeessoo yookiin saalfattoo jedhama jechuudha. Sadarkaa saalfattootti jechuudha jijjiirama amalaa. Jijjiiramni amalaa ni mul'ata sadarkaa kana keessatti. Jijjiiramni qaama saalaa lachuu kan dubartootaatii fi kan shamarranii irratti illee kan dhiiraattis jechuudha. Lachuu irratti jijjiiramni qaama saalaa ni mul'ata jechuudha. Jijjiiramni kun maal jedhama ree? Amaloota saallammeessoo jedhama jechuudha. Amaloota mallattoolee saallammeessoo jedhama jechuudha. Dhiirri tokko amalli saallammeessoo kun hangam takka jidduutti mul'achuu danda'a. Dhiirri umrii waggaa 12 hanga 15 jidduutti amalli saallammeessoo kun irra mul'achuu eegala jechuudha. Jijjiiramni saala qaama isaanii jijjiiramuu eegala jechuudha. Dubarri immoo umrii waggaa 10 hanga 13 jidduutti akkaataa teempireecharii yookiin garaagarummaa qaama isaaniitti wajjin wal qabatee dubartii takka amata 10tti amalli saallammeessootti irra mul'achuu eegala. Takka 11tti irra mul'achuu eegala. Takka eegeesseen amata 12 geesse amalli saallammeessoo kun irra mul'achuu eegala. Takka amata 13tti. Jiddugaleessaan amalli saallammeessoo kan irra mul'achuu eegalu waggaa 10 hanga 13 jidduutti sadarkaan saalfattoo sadarkaan saallammeessoo kuni mul'achuu eegalaa jechuudha. Caasaalee fi dalagaalee sirna wal hormaataa yoo laallu kan dhiiraa laallammaa. Kan dhiiraa jechuudha. Caasaalee fi dalagaa wal hormaata dhiiraa kana keessatti caasaaleen hormaata dhiiraa handhuraa gaditti argama. Isaanis tokko cidhaan qola cidhaanii ujummoo sanyii dhiiraa vast difference ujummoo fincaanii tuffee yookiin qunxurroo ka'innuun kuni caasaalee dalagaalee wal hormaata dhiiraati. Caasaalee hormaata dhiiraati kun dalagaan isaanii too maali? Dhiirri caasaalee kanneen qaba. Cidhaan qaamaan alatti rarra'ee qaama saalaa dhiiraatiin jalatti kan argamuu fi galmee cidhaaniitiin kan uwwifamaa ta'edha jedha. Dalagaan isaa maali? Cidhaan kana dalagaan isaa sanyii kormaa yookiin ispaarmii kan jedhamu maal gochuudha? Qopheessuudha jechuudha. Sanyii kormaa yookiin ispaarmii qopheessuudhaatitu dalagaa qaama saalaa kan cidhaan jedhamu kanaati jechuudha. Inni itti aanu qola cidhaanii jedhama. Dalagaan qaamaa saala qola cidhaanii maali? Qalqala salphaadhatti dhifamu. Qalqala jechuun qaamuma salphatti dhifamu fi gara alaan cidhaan haguugee argamudha jechuudha. Salphatti harkifamuu danda'a. Gara alaatiin maal godha? Cidhaan haguugee argama jechuudha. Inni biraa ujummoo sanyii dhiiraati. Ujummoo sanyii dhiiraa. Ujummoo sanyii dhiiraa gara alaatti baasuudhaaf gargaaru jechuudha. Sanyii kormaa cidhaan irraa fuudhee gara yuureetiraa isa gara alaatti yuureetiraatti geessa. Yuureetiraa maal godha? Gara alaatti kan inni ba'u. Sanyii san ispaarmii san gara alaatti kan inni ba'udha jechuudha. Kanaaf vast difference ujummoon sanyii dhiiraa yookiin vast difference yoo ni jedhamu kun maali? Sanyii dhiiraa kan cidhaan keessatti qophaa'ee ni fuudha. Garam geessa? Gara yuureetiraa. Yuureetiraan kun qaama fincaanis ta'e ispaarmis gara alaa baasu kana jechuudha. Isatti geessa jechuudha. Sanboota gara alaatti akka ba'u ta'a jechuudha. Kabira ujummoo fincaan dhiiraati. Yuureetiraa kan jennu kana jechuudha. Ujummoon fincaan dhiiraa yookiin yuureetiraan ujummoo sanyii kormaa fi fincaan keessa gadi darbuudha. Ujummoo sanyiin kormaa yookiin ispaarmii fi fincaan keessa gadi darbu gara alaa ba'uudhaaf jechuudha. Keessa gadi darbu kuni
akka daandiitti ka gargaaru kun ka kutaan akkana keessa gadi darbu kuni keessa gadi yaa'ee gadi darbu kun fincaan jechuudha. Yuureetiraa jennaan. Yuureetiraa jedhama. Inni biraa caasaa tuffee jedhamu kana yookiin qunxurroo kennu kana jechuudha. Caasaan kuni ujummoo dheeraa maashaa akka qabachu maashaa jechuun kottoonfachuu diriiruu kan danda'u jechuudha. Maashawaa ujummoo yuureetiraa of keessatti qabatudha. Keessoo isaa kana maaltu jira? Keessoo isaa kana akkanatti keessoo isaa kana yuureetiraa waan jedhamu jira. Asirraa akkanatti maalii daandii yuureetiraa jedhamu jira jechuudha. Sanyii kormaa yookiin ispaarmii gara dubartiitti kan dabarsu yeroo walqunnamtiin saalaa yeroo gaggeeffamu sirna wal hormaataa keessatti adeemsa sirna wal hormaataa gaggeeffamu keessatti yeroo walqunnamtiin saalaa gaggeeffamu sanyii kormaa kana gara qaama dubartii san keessatti ol dabarsuudhaaf ni tajaajila jechuudha. Dalagaa qaama kanaatii. Akkasuma fincaan jechuudha qaama afuuffee fincaanii kanarraa fuudhee fincaan jechuudha afuuffee fincaanii irraa fuudhee gara alaatti baasuufis ni fayyada jechuudha. Maal qaamni saalaa dhiiraa kun ni fayyada jechuudha. Kuni caasaa isaati. Caasaaleen qaamaa wal hormaata dhiiraa as kun qalee wanta handhuraa fi tafa jidduutti argama kanaa jechuudha. Kuni caasaa isaati. Iddoo maqaan irra barreeffamee jiru kana dubbistanii qabachuu qabdanii qormaata irratti tarii dhufuu danda'a. Bakki kun maal jedhama jedhee bakka maqaadhaan agarsiisu kana hunda isinii fiduu danda'a tarii bakka kana maqaa isaa ni qabattu jechuudha. Garam maalitti aanaa caasaalee fi dalagaalee wal hormaata dubartiiti. Akkuma kan dhiiraa qaamni wal hormaata dubartiillee caasaalee qaba, dalagaa qaba. Tokko ujummoo cimdii tokko oovaarii cimdii tokko ujummoo oovaarii gadaameessaa buqqushaa kana qaba. Kuni caasaalee wal hormaata dubartii yoo ta'u dalagaa saniitis ni qaba. Mee oovaarii cimdii tokko kan jedhu kana yoo ilaallu oovaariin hanqaaquuwwan hin dagaagne kan hin guguddanne hedduu of keessaa qaba jedha. Hanqaaquu hedduu of keessaa qaba. Hanqaaquu hedduu of keessaa qabu san keessaa takkuma tutuu yeroo hedduu isa keessatti argama. Oovaariin kuni bakka oovaariin cimdii tokko yeroo jennu habba lama oovaarii bakka lama jirti gama mirgaa gama bitaatiin jechuudha. Hanqaaquu hin dagaagne kan hin guddanne hedduu of keessaa qabdi isiinis kana fakkaata. Oovaarii bikki jennu kun eessame? Oovaarii bikki jennu kuni bakka kana fi astuu oovaarii jedhama. Qaama wal hormaata dhalaa kanarra keessa jechuudha. Bakkiin amma itti mare kuni oovaarii jedhama jechuudha. Isa kana keessa maaltu asii qophaa'uu danda'a bakka oovaarii jettu kanatti? Wanni qophaa'uu danda'u iddoo kanatti kun akkuma agartan hanqaaquudhaan qophaa'aa jechuudha. Oovaarii kana keessatti hanqaaquu qophaa'aa jechuudha. Hanqaaquun asii qophaa'uun gosa wanta hanqaaquu hedduu qophaa'a kan hin dagaagne kan hin guddanne kana qophaa'aa jechuudha. Bakki kun maal jedhama? Bakka hanqaaquun itti qophaa'utu. Oovaarii keessa maaltu qophaa'a? Hanqaaquu qophaa'aa jennaan. Ujummoo oovaarii bakka jedhamtu jira. Ujummoon oovaarii akkuma isin agartan kunoo kana bakka kana jechuudha. Ujummoo oovaarii jennaan. Bakki ujummoo oovaarii jedhamtu kun jechuudha gadaameessaa fi oovaarii kan wal qunnamsiisu ta'ee gadaameessaa jechuun kana paartiin kun gadaameessaa jedhama fi maal wal qunnamsiisa? Oovaarii kana laakkuna.
Gadaameessaa fi oovaarii kana kan wal qunnamsiisu. Kanaafi kana kan wal qunnamsiisu tahee iddoo wal fudhannaa hanqaaquu fi ispaarmiiti mas. Bakkiin ujummoo oovaarii jennituun jechuudha. Bakka wal fudhannaa hanqaaquu fi ispaarmiiti jechuudha. Hanqaaquu fi ispaarmiin bakki itti waliin makamu, bakki itti fertilizationin gaggeeffamu iddoo tanaa jechuudha. Erga walitti makameehi guyyaa muraasa booda gara gadaameessaa kana gadi bu'a waan ta'eef bakki hanqaaquu fi yeroo wal qunnamtiin saalaa gaggeeffamu ispaarmiin bahee dhiirarraa bahe yookiin dhiirarraa bahe tokko eessa dhufa? Bakka ujummoo oovaarii kana dhufa. Oovaariin kunis asii ka'ee eessa dhufa? Asii ka'ee kan asiin walitti dhufa. Eessa walitti dhufa jechuudha? Bakka ujummoo oovaarii jennu kanatti walitti dhufa jechuudha. Erga bakka kanatti walitti dhufee booda wal fudhata jechuudha. Eenyufeenyu ispaarmii fi ujummoon oovaarii walitti dhufee wal fudhata jechuudha. Wal fudhachuun maal jedhama? Waliin makamuun kun maal jedhama? Fertilizationii jedhama jechuudha. Kanaaf bakka sanyiin kormaatii fi ujummoon itti walitti makamuu jennaan. Kabiraa gadaameessaadha. Inni biraa waa'ee gadaameessaati. Inni biraa sila waa'ee gadaameessaati. Gadaameessaa yoo jennu gadaameessaa jechuun bakka kana. Bakka micireen keessatti guddatuu fi dagaagudha. Erga fertilizationiin gaggeeffamee bakka kanatti jechuudha. Erga hanqaaquu fi sanyii waliin makame booda hanqaaquun kuni suutaan garam deema? Asiin akkana gad dhufa jechuudha. Erga gadaameessaa kana kan dhufee booda gadaameessaa kana keessatti miciree uuma. Micireen kuni seeliin uumama. Seeliin kun xiqqoo turee micireen kun miciree ta'a. Miciree jijjiiramee micireen guddachaa dagaagaa daa'imni uumamaa jechuudha ji'a 9 keessatti. Kanaaf bakki micireen kun itti guddatu eessaa yoo nuun jaame bakka gadaameessaa jennuun kanaa jechuudha. Bakka gadaameessaa jennuun kanaa jechuudha. Inni itti aanu buqqushaa jedha. Qaama wal hormaata dubartii keessaa caasaalee qaama wal hormaataa keessaa tokko ta'ee jechuudha. Fincaan gara alaatti baasudha dalagaan isaa. Buqqushaan eessa? Qaama wal hormaataa kana keessaa iddoo kana jechuudha. Iddoon kuni maal jedhama jennaan? Qaama saalaa dubartii yookiin buqqushaa jennaan. Faayidaan isaa maali? Tokko faayidaan isaa jechuudha fincaan gara alaatti baasudha. Faayidaan buqqushaa kanaa jechuudha. Lammaffaa wal qunnamtii saalaa gaggeessuudhaaf. Sirna yeroo wal hormaataa san jechuudha. Wal hormaanni gaggeeffamuudhaaf wal qunnamtii barbaachisa inni wal qunnamtiin saalaa gaggeeffamuudhaaf ni tajaajila. Akkasuma laguu dhiiga xuraawaa jechuudha. Laguun keessaan gara alaatti gadi ba'uudhaaf ni tajaajila. Akkasuma daa'ima yeroo dhalatu jechuudha. Daa'ima dhalatuuf maal ta'e tajaajila? Akka hulaatti tajaajila jechuudha. Daa'imni asii ka'ee akkana yeroo dhalatu akkana asiin gadi dhufee gad dhufee asiin akkana gad dhalata jechuudha. Gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf akka maalitti tajaajila? Akka hulaa ta'ee daa'ima dhalatuuf tajaajila jechuudha. Kuni faayidaa buqqushaati. Kana jechuudha. Iddoon kun ammoo morma gadaameessaa jedhama. Morma gadaameessaa jechuudha. Kana jechuudha. Caasaalee wal hormaata dubartii taate jechuudha. Inni itti aanu amaloota saallammeessoo dhiiraa fi dubartii irratti mul'atan. Amaloonni mul'atu haa akkamii? Amaloonni saallammeessoo dhiiraa fi dubartii kunoo jijjiiramni qaamaa ni mul'ata. Fakkeenya yoo kana fudhannee qaamonni wal hormaataa guddachuudha. Qaamonni wal hormaata dhiiraatis ta'e guddachuu, kan qaamonni wal hormaata dubartootaatis illee guddachuun
amaloota saallammeessoo dhiiraatii fi dubaraati. Lammaffaa maashaaleen guddachuudha. Maashaaleen guddachuu kan dhiiraa jechuudha. Maashaan qaama saalaa kun guddachuudha. Maashaaleen harmi tafni guddachuudha jechuudha. Harmi isaanis guddachuu, tafninis guddachuun amaloota saallammeessoo dubartootaati jechuudha. Kanneen umurii amata 10 hanga 13 jidduu mul'atu jechuudha. Rifeensi naannoo qaama saalaa fi bobaa jalatti biqiluu. Rifeensi naannoo qaama saalaatti akkasuma bobaa jalatti biqiluun amaloota saallammeessoo umurii amata 12 hanga 15 kan dhiiraa, umurii amata 10 hanga 13 kan dubartootaa jidduu irratti mul'atan jechuudha. Akkasumas areenni fuula irratti bahu. Areenni fuula irratti yeroo margaa deemu amala saallammeessoo dhiiraati jechuudha. Dubaroonni ammoo rifeensi naannoo qaama saalaatii fi bobaa jalatti biqiluudha jechuudha. Inni biraa sagaleen furdachuudha, sagaleen qallachuu faallaadha jechuudha. Sagaleen kan warra shamarranii ni qallata, sagaleen warra dhiiraa immoo furdachaa deemaa jechuudha. Sanyii kormaa qopheessuu eegaluudha. Hanqaaquun bilchaatte qopheessuu, hanqaaquu bilchaatte qopheessuudha. Dalagaan oovaariidha asittis. Hanqaaquun bilchaachuu eegallaan laguun eegalte jechuudha. Wanni beeytuun hanqaaquu yeroo qophaa'u eegaltu amala saallammeessoo san keessa seente jechuudha. Yeroo kanatti hanqaaquun sun yoo namni suni walqunnamtii saalaa dhiiraa wajjin hin gaggeessin, hanqaaquun sun teessee eeggattee sanyii dhiiraa eeggattee guyyaan itti darbee yennaan ni duuti jechuudha. Hanqaaquun duute sun maal taate bifa dhiigaatiin gara alaatti laguu taatee baati jechuudha. Kanaaf hanqaaquu bilchaatti qopheessuu jechuudha. Qomaa fi gateetiin ballachuu jedha. Qomti isaa babal'achuu, gateetiin furdachuu, kun ballachuun amaloota saallammeessoo dhiiraatii. Dubaroonni ammoo mo'oo fi luqqeetuun ballachuu jedha. Mo'oo jechuun mudhiin tun qallachuudha. Mudhiin qallattee tofti tuni ta'an kuni furdachuu ballachuun maal agarsiisaa? Amaloota saallammeessoo dubartootaa agarsiisaa. Akkasuma laguu arguun amaloota saallammeessoo dubartootaati jechuudha. Kuni akka haala waliigala amala saallammeessoo dhiiraa fi dubartootaati jechuudha. Inni itti aanee jiru laguu fi marsaa laguuti. Laguu marsaa laguu. Dubartiin takka umrii waggaa 10 hanga 13tti laguu arguu eegalti. Dhiiga jechuudha. Umrii waggaa 10 kaaftee hanga 13tti laguu arguu eegalti jedha. Akkasumas hanqaaquun bilchaatti oovaarii keessaa gara ujummoo oovaariitti gadi lakkifamti kana. Oovaarii keessa ni bilchaatti, ni uumamti, ni bilchaatti, garam deemtee jechuudha gara ujummoo oovaariitti gadi lakkifamti jechuudha. Yeroo gadi lakkifamtu ujummoo oovaarii kana keessa jechuudha guyyaa hanqaaquun gadi lakkifamte irraa kaasee kaappilaarotni keessa dhaaba gadaameessaa dagaaguun miciree uumamuu danda'u sooruuf of qopheessa jedhaa bara. Akkuma hanqaaquun oovaarii keessaa gadi lakkifamtee ujummoo oovaarii seenteen kaappilaaronni keessa gadaameessaa, qaamni keessa gadaameessaa kun dagaaguudhaan of tottolcha jechuudha keessa kana. Miciree uumamuu danda'u tarii killeen yookiin hanqaaquun ujummoo oovaarii seente tuni sanyii kormaa argachuudhaan yoo kan walitti makamtu taate miciree uumama waan ta'eef carraa kana eeguudhaaf jecha gadaameessaan maal ta'uu eegala jechuudha qophii eegale jechuudha. Haa ta'uu malee fertilizationiin hin gaggeeffamu yoo ta'e garuu osuma gadaameessaan akkana of qopheessu jiru kan qophii xumuree sanyiin tun na keessa ol dabartee gadaameessaan jechuudha na bira ol dabartee ujummoo oovaarii kana keessatti killee kana wajjin wal qunnamsu killee kana cabsitee waan miciree jedhamu uumaa jettee osoo ni uumamtee osoo jettee abdiidhaan eeydu yoo fertilizationiin adeemsi sanyii dhiiraatii fi hanqaaquu yoo walitti dabalamuu baate yookiin yoo waliin makamuu baate fertilization hin gaggeeffamne yoo ta'e hanqaaquun
gadi lakkifamte kun guyyaa lamaa hanga sadii jidduutti ofirraa duuti jechuudha. Eeyde guyyaa lamaa hanga guyyaa sadii jidduutti maal taate jechuudha? Duuti bakka hanqaaquun kun. Ujummooleen dhiigaa dhaaba gadaameessaatti uumamaa turanis haareegganaa maal eegalan? Diigamuu eegalan jechuu isaaniis ganaa. Akkuma hanqaaquun duuteen dhaabni gadaameessaa of qopheessaa ture sun diigamuu eegala jechuudha. Dubartoota laguu isaanii guyyaa 28 ilaalaniif ujummooleen dhiigaa diigaman kunniin hanqaaquu duute wajjin guyyaa hanqaaquun gadi lakkifamte irraa naannoo bultii 14tti karaa ujummoo da'umsaatiin dhangala'oo jechuu garaadhaatti. Naannoo guyyaa 14tti jechuudha. Naannoo bultii guyyaa 14tti karaa ujummoo da'umsaa karaa qaama saalaa kanaan jechuudha. Da'umsaatiin maal ta'a gadi dhangala'oo jechuudha. Kuni laguu jedhamuudhaan beekama jechuudha dhiigni kun. Dhiigni akkana gadi dhangala'oo kun maal jedhama? Laguu jedhama jechuudha. Walumaa galatti laguun adeemsa hanqaaquun duute fi diigamni gadaameessaa bifa dhiigaatiin qaama wal hormaata dubartii keessaa gara alaatti bahuudha jechuudha. Haalli kunis guyyaa 3 hanga 5 turuu danda'a. Laguun kuni guyyaa 3 hanga 5tiif turuu danda'a. Hanqaaquun itti aanu kan gadi lakkifamu laguun kun erga mul'atee naannoo bultii 14tti hanqaaquun itti aanu kan gadi lakkifamu jechuudha. Hanqaaquun itti aantu kan inni gadi lakkifamu laguun kun erga mul'atee kaasee naannoo bultii 14tti guyyaa hanqaaquu isiintu mul'attee kaasee jechuudha. Guyyaa 14 torbaan 2 yeroo isiin teessu hanqaaquun gadi lakkifamti ammas. Tabiraa qophooyte jechuudha barra. Hanqaaquun biraa qophooyte jechuudha. Tabiraa gadi lakkifamti. Laguu yookiin ministreeshiniin fi gadi lakkifamni hanqaaquu ovleeshinii gidduu galeessaan bultii 14 wal jijjiiruu jedhe. Ministreeshiniin kun yookiin laguun fi gadi lakkifamni hanqaaquu kun ovleeshinii jechuudha. Ovleeshinii jechuun adeemsa hanqaaquun ovaarii keessaa gara ujummoo ovaariitti ol dabruu sani waan ta'eef ovleeshinii jedhama. Soo laguu fi gadi lakkifamni hanqaaquu giddu galeessaan bultii 14 wal jijjiiru. Bultii 14 jechuudha. Bultii 14 yeroo teessu ujummoo wanta gadi lakkifama jechuudha. Hanqaaquun sun gadi lakkifama bultii 14 jechuudha. Laguunis akkasuma jechuudha. Ovulationiin adeemsa gadi lakkifamuu hanqaaquu ovaarii keessaa gara ujummoo ovaariitti taasifamudha jedha. Ovulationii jechuun maali? Adeemsa gadi lakkifamuu hanqaaquu ovaarii keessaa gara ujummoo ovaariitti godhamuudhaatu ovulationii jennaan. Dubartoota baay'ee keessatti laguun tokko mul'atee kan itti aanu mul'achuuf giddu galeessaan yeroo bultii 28 fudhata jedhama. Taatiin kun marsaa laguu jedhama waliigala jechuudha. Dubartoota baay'ee keessatti laguun tokko mul'atee kan itti aanu mul'achuudhaaf kan itti aanu mul'achuuf giddu galeessaan yeroo bultii 28 fudhata jedhama. Taatiin kun maal jedhama jennaan? Marsaa laguu jedhama. Guyyaa 28 teessee mul'atee guyyaa 28 akkana taataa mul'achaa deemuun kuni marsaa laguu jennaan. Laguu arguun dubara tokko mallattoo fayyummaa qaama wal hormaataa fi fuulduratti immoo carraa dahuu qabaachuu ishee kan mul'isu. Dubartiin takka yoo laguu agarte tokko qaamni isii fayyaa jedhama. Qaamni wal hormaataa isii fayyaa qabaa jedhama. Lammaffaa namoota carraa ilmoo argachuu qaban keessaa tokko jechuudha.
namni osoo ilmoo wanta laguu hin argin yoo laguun kana gonkumaa itti hin dhufne yoo ta'e ilmoo argachuunis carraa dhiphaadha jechuudha. Kanaaf namni tokko laguu arguun isaa dubartiin takka laguu arguun isii maal ta'uu agarsiisa? Qaamni wal hormaata isii fayyaa ta'uu akkasuma fuuldura isiitti ammoo ilmoo nama argatu ta'uu isii beekuudha qabdi jechuudha. Inni biraa waa'ee dhukkubootaati. Dhukkuboota yookiin mudannoowwan sirna wal hormaata namaa wajjin wal qabatan keessatti dhukkuboonni ni jira. Dhukkuboonni qaama wal hormaataa kana wajjin wal qabatu. Dhukkuboota qaamota saalaa keessaa muraasni tokko cobxoo jedhama. Cobxoon dhukkuboota saalaa keessaa tokkodha. Baakteeriyaa Neisseria gonorrhea jedhamuudhaan dhufa cobxoowwan jedhamu. Baakteeriyaa gosa hedduu jira. San keessaa Neisseria gonorrhea jedhamuun dhukkuba dhufuudha. Karaalee inni ittiin daddarbu dhukkubni kun baakteeriyaan kun walqunnamtii saalaa fi walqunnamtii qaamota saalaa fi uffata keessa dhukkubsatichi itti fayyadamu. Tokko karaa walqunnamtii saalaatiin ni dabra. Nama dhukkuba cobxootiin qabame tokko wajjin yoo walqunnamtii saalaa gaggeessan dhiiraas ta'e dubaraas dhukkubni sun gara nama fayyaatti dabruu ni danda'a. Takka lammaffaa uffata dhukkubsataan sun fayyadamu. Uffata keessaa dhukkubsatichi itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenya uffata namni sun itti fayyadamu dhukkubsataadha. Uffata san uffatee walqunnamtii saalaa gaggeessuu taatus gaggeesse. Ispaarmiin isaa achirra boba'uu danda'a. Dhukkubni suni nu qabuu danda'a. Uffanni sunis uffata sana irraa akkasii nu qabuu ni danda'a jechuudha. Mallattooleen dhukkuba kanaa dhukkubatti cobxoo maali? Mallattoon isaanii karaalaa ittiin daddarbu yoo ta'u, mallattoon dhukkuba kanaa tokko dhangala'aa malaa of keessaa qabu qaama hormaataa keessaa bahu. Dhangala'aa malaa of keessaa qabu qaama hormaataa kana keessaa yoo gadi ba'e mallattoo dhukkuba cobxoo keessaa isa tokko. Lammaffaa yeroo fincaan miirri gubaatii namatti dhaga'amu. Yeroo fincaan miirri gubaatiidha. Qaamni saalaa yeroo fincaan nama gubuu jechuudha. Keessi isaa nama gubachuu. Yoo miirri gubaatiidha namatti dhaga'ame mallattoo dhukkuba cobxoo keessaa isa tokko jechuudha. Inni biraa miidhaa dhibeen kun fidu jechuudha. Dhibeen kun miidhaa akkamii fiduu danda'a? Taateewwan akkamii fiduu danda'a? Tokko maseenummaa akka ilmoo hin dhalle jechuudha. Tokkoffaa maseenummaa fiduu danda'a. Ija jaamsuu danda'a. Ijji namaa jaamuu jechuudha. Qaama gooboo taasisuu. Qaama gooboo fi gadameessaan alatti akka ulfaa'an taasisuu. Gadameessaan alatti akka ulfaa'an taasisuu. Qaama gadameessaa kanaan gaditti jechuudha. Akka ulfaa'an taasisuu. Gadameessaan bakka micciiranitti guddatu inni. Gadameessaa kanaa gaditti akka ulfaa'an taasisuu jechuudha. Miidhaa gurguddaa qabaa jechuudha kun. Karaalee ittisaa akkamitti ittisuun danda'ama? Tokko hanga gaahelaatti qunnamtii saalaa irraa of qusachuu. Osoo karaa seeraa akkaataa amantiitiin akkaataa seera qabeessaan eeggattee haala aadaatiin haala amantiitiin fayyadamtii gargaaramuun yeroo fuudhaa fi heeruma geesse kallattii gaahilaatiin walitti hin gahin walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yeroo hin barbaachifnetti raawwachuudhaan dhukkubni kun dhufuu nama danda'a waan ta'eef hanga gaahilaatti qunnamtii saalaa irraa of qusachuu. Takka michuu tokko qofa qabaachuu. Nama wal qunnamtii saalaa gootuun tokko qofa qabaachuu jaabarra. Jechuun nam tokko wal qunnamtii saalaa namni wajjin gaggeessu suni namuma tokko qofa ta'u jechuudha. Nama adda addaatii wajjin wal qunnamtii saalaa kan raawwatan yoo ta'e namni tokko dhukkuba cobxoo kanaaf qabamuun carraa bal'aadha jechuudha. Koondomii fayyadamuu karaalee ittiin ittisan keessaa isa tokko. Yoo qabaman dafanii yaalamuudha ammas. Dhukkuba kana mallattoo dhukkuba kanaa yoo ofirratti argan dafanii gara mana yaalaa deemuudhaan yaalamuun
karaalee ittisa dhukkuba coobxootii jennaan jechuudha. Inni itti aanu faanxoo dhukkuba jedhamudha. Faanxoo dhukkuba jedhama. Faanxoon dhukkuboota walqunnamtii saalaa qaamota walqunnamtii saalaa keessatti dhiibbaa fidan keessaa tokko tahee baakteeriyaa Treponema pallidum jedhamuun kan dhufudha. Baakteeriyaa Treponema pallidum jedhamuun kan dhufu yoo ta'u karaa kamiin daddarba? Tokko walqunnamtii saalaa qaamota saalaa walqunnamtii qaamota saalaatiin meeshaa dhukkubsatichi itti fayyadamuu dhunguu afaan keessa wal dhungachuu madaa dhukkubsatichaa tuttuquu harkaan madaa dhukkubsataan sun qabu harkaan tuttuquu akkasumas haadha irraa gara daa'imaatti haati takka dhukkuba faanxoo jedhamu kana yoo qabamte daa'ima isii keessa jiru sanitti ni dabra jechuudha. Karaalee dhukkubni kun ittiin daddarbuu jechuudha kun. Mallattoon dhukkuba kanaa mallattoo akkamii? Madaa xixiqqoo naannoo qaama saalaa fi keessatti mul'achuu. Madaan xixiqqoon naannoo qaama saalaa kana gubbaa irratti mul'achuu keessattis mul'achuun mallattoo isaati. Mataan nama dhukkubu amma mataan nama dhukkubu fi hirrina ulfaatina qaamaa. Ulfaatinni qaama namaa kun akka malee gadi bu'uun mallattoo dhukkuba faanxootii jechuudha. Kun mallattoo isaa yoo ta'e miidhaa dhibeen kun fiduu danda'u. Tokko maseenummaa. Lama dhukkuba onnee, dhukkuba halee, dhukkuba tiruu, dhukkuba sammuu miidhu, dhukkuba kanneen fiduu danda'a jechuudha. Dhukkuba akka maraachisuu kan namni maraatu fi yeroon yaalamuu baannaan kan nama ajjeesudha jechuudha dhukkubni kun. Yoo yeroodhaan hin yaalamne dhukkuba nama ajjeesuu jedhama jechuudha. Inni biraa karaalee ittisaati. Akkamitti ittisuun danda'ama? Hanga gaa'ilaatti qunnamtii saalaa irraa of qusachuu, hanga waliin fuunetti walqunnamtii saalaa irraa of qusachuu, michuu tokko qofa qabaachuu, tokkoo fi tokko ta'anii jiraachuu jechuudha. Koondoomii fayyadamuu fi yoo dhukkubaan qabaman dafanii yaalamuu jechuudha. Kuni karaalee ittisa dhukkuba faanxoo jennaan jechuudha. Dhukkuba biraa jira. Dhukkuba qaamolee wal hormaataa miidhan. Inni biraa abbaa seeruu jedhama. Abbaa seeruu kan jennuun kunis maali? Dhukkuba heemoofilaas duukireey jedhamuun kan dhufudha jennaan. Kanaaf dhukkuboota abbaa seeruu kan jedhamu kana baakteeriyaa heemoofilaas duukireey jedhamu kan dhufu jechuudha. Karaaleen inni ittiin daddarbu tokko walqunnamtii saalaa, uffata keessaa dhukkubsatichi itti fayyadamuu, madaa dhukkubsatichaa tuttuquun karaalee dhukkubni kun ittiin namatti daddarbu jechuudha. Mallattoolee isaa ammas qaamonni saalaa dhiita'uu, madaan baay'ee nama dhukkubu, madaan baay'ee nama dhukkubu uumamu, madaan akka malee nama dhukkubu irratti uumamu, mudaan muddiin dhiita'uu kun mallattoolee dhukkuba abbaa seeruu jedhama jechuudha. Miidhaan dhukkuba kanaan dhufu maali? Tokko xannachoota tokko qaama keessaa miidhuu, xannachoota qaama keenya keessaa miidhuudhaan dhiibbaa adda addaatiif nama saaxila jechuudha. Inni biraa karaalee ittiin ittisnu hanga gaa'ilaatti qunnamtii saalaa irraa of qusachuu. Osoo hanga waliin fuunetti wal qunnamtii saalaa haramte zinaa jechuudha ala dalaguu dhiisuu, michuu tokko qofa qabaachuu, tokkoof tokko ta'anii jiraachuu waan jaamuuf jira akka saayinsiitti. Sunis khasaaraadha yoonii fi karaa hayyamamaatiin erga ol fuute yoon ta'in rakkoodha. Qulqullina ofii eeggachuu, kondoomii fayyadamuu fi yoo qabaman ammoo dafanii yaalamuun karaalee ittisaati jechuudha. Karaalee ittiin ofirraa ittisna. Kabiraa HIV AIDS. HIV AIDSinis dhukkuboota walqunnamtii saalaatii keessaa tokko ta'ee jechuudha. HIV AIDSiin karaalee kamiin daddarba?
tokko HIV AIDSin vaayirasiidhaan nama qaba. Vaayirasii maal jedhamuuni? Vaayirasii HIV human immunovirus. Vaayirasii HIV. H jechuun human, E immunovirus. Vaayirasii HIV jedhamu kan nama qabudha. Karaaleen daddarba isaa maali? HIV AIDSin karaalee wal qunnamtii saalaati. Daddarba dhiiga walii kennuudhaan ammas dhiiga nama dhukkubsataa HIV AIDSiif HIVf keessaa qabu tokko irraa namni fayyaa yoo dhukkubee dhiiga irraa fudhate dhukkubni kun dabruu ni danda'a. Meeshaalee qara qaba waliin fayyadamuu kunis rakkoo qaba. Gadaameessaa keessatti haadharraa gara micireetti illee ni dabra. Ammas yeroo dahumsaa gara daa'imaatti dabruu ni danda'a. Haa ta'u iyyuu malee HIV AIDSin harka wal tuquudhaan wal hammachuudhaan ispoortii waliin hojjechuun mi'oota dhukkubsatichaa waliin fayyadamuun waliin nyaachuu fi qilleensaan hin daddarbu jedha. Kuni akka kanatti immoo hin daddarbu. Kuni kana. Mallattooleen dhukkuba kanaa maali? Hirrina ulfaatina qaama keetii. Qaamni kee akka malee haffallachuu. Garaa haasaa nama dhufuu. Qufaa namarraan cinni baatii 2, 3, 4 namarra turuu. Iita'uu mudaa muddii nama iita'uu baay'inaan dafquu kunniin mallattoolee dhukkuba HIV AIDSiiti. Miidhaan dhibee kanaan dhufu maali? Miidhaan isaa nama ajjeesuudha bakka. Miidhaan isaa nama ajjeesuudha. Akkamitti ittisuu dandeenya dhukkuba kana? Karaaleen ittisa isaa hanga gaa'ilaatti hanga waliin fuunatti wal qunnamtii saalaa irraa fagaachuu. Tokkoo fi tokko ta'anii yookiin michuu tokko qofa qabaachuu, kondoomii fayyadamuu, dhiiga vaayirasii irraa walaba ta'e fayyadamuu. Mana haakimaa dhaqanii dhiiga barbaadaa fi yoo haja'amu taate dhiiga qulqulluu vaayirasii irraa bilisa ta'e fayyadamuun dirqama jechuudha. Dhukkuba kana ittisuudhaafi jechuudha. Gilgaala 4.7 himoota armaan gadii kanneen sirrii ta'an dhugaa kanneen sirrii hin ta'in immoo soba jechuun deebisii jedha. Gaafii takkaffaati. Gaafii takkaffaa maal jetti dhiiroo? Gaafiin takkaffaa dhukkubsataa HIV AIDS wajjin barachuun jedha. Dhukkubsataa HIV AIDS wajjin barachuun dhukkuba HIV AIDS namatti hin daddabarsuu jedha. The answer is true. Kuni maali jechuu dandeenya? Dhugaadha jettaan. Gaafii lammaffaati. Vast differencein caasaa wal hormaata dubartii keessaati jedha. Caasaa wal hormaata dhiiraati waan ta'eef kuni likkii miti. Sobaa jettaan. Inni kun soba. Gaafii itti aantu. Gaafilee armaan gadii deebisii ta'e filadhu jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu caasaa wal hormaata dubartii qofa jedha? Ovaarii, gadaameessaa, ujummoo ovaarii. The answer is kana. Cidhaan vast difference kun hin ta'u kan dubaraa jechuun jirra waan ta'eef. Buqqushaa vast difference ujummoo ovaarii hin ta'u kun turroo ujummoo ovaarii vast difference hin ta'u kunis deebisaan caalaa jechuudha. Gaafii afuraffaati. Caasaa wal hormaataa fi dalagaan isaa kan wal sime kamii jedha. Caasaa wal hormaataa fi kan dalagaan isaa wal sime. Yoonii fi ovaarii fudhannee ovaarii kumaan reefu jee bakka hanqaaquun itti bilchaattu hanqaaquu bilcheessuun gadi lakkisuudhaa jaa. Yes, teroo liqqiidhee. Gadaameessaa jira bakka micireen itti guddattuudhaa jira. Kunis sirriidha. Gaafii caati. Gaafiin caa wanta filannoon caa sanyii kormaa qopheessuudha jira. Cidhaan sanyii kormaa qopheessuudha. Liqii. Daan hundi deebiidhaa jira. Zaansiris dii. Deebisaan isaa daadhaa jechuudha. Gaafii shanaffaati. Karaalee HIV AIDSiin ittiin daddarbu daash. Wal hammachuudha. Wal hammachuu hawaani taa'uun hin ta'u. Daree tokkotti waliin barachuu ni taa'unoo hin ta'u. Meeshaa qara qabu waliin fayyadamuu jedha. Ni taa'amoo hin ta'u ni ta'a. Meeshaa qara qabu shigiree qeensa inni ittiin cirateen
qeensi isaa nin jaradayee yoo if mure dhiigni vaayirasii saniin faalamaadha waan ta'eef dhiigni isaa vaayirasiin faalamaa waan ta'eef sibiila san gubbatti hafa sa'aatii 72 achi gubbaa turuu danda'a. Sibiila shiggiree kana fuutee qeensaan jaradayee hoo ifii murtee vaayirasichi dhiiga kee keessa seenee jechuudha. Kasaartee atis ni dabra jechuudha. Hundi deebiidha tajaa deebisaan maalii jennee filanna? Deebisaan teenya caalaa jechuudha. Inni itti aanu gaafilee armaan gadiitiif deebii gabaabaa kennii jedha. Waraqaa irratti fakkii sirni wal hormaata dubartii fi dhiiraa kaasii jedha. Kaasuun kutaalee tokkoon tokko xiyyaan agarsiisuun maqaalee isaanii barreessii jedha. Kan dubartiitiif kan dhiiraatis. Kanagaa kuni akka asaayimentiitti barsiisaan isinii kennuu danda'a. Caasaa isaa reefuu isinii agarsiisin ture waraqaa guddaa irra kaastanii caasaa isaa irraa barreessuu ni danda'ama. Dalagaa kutaalee kanneen illee barreessii jedha. Dalagaan isaanii maalii adda addatti barreessuu ni dandeessin jechuudha. Kabiraa of eeggannoo yeroo laguu shamarran gochuu qaban irratti maatii kee wajjin mari'achuun gabaasa dhiyeessii jedha. Of eeggannoo godhuu qabdu. Ati nama ganaa leeguun itti dhuftu ta'uu dandeessa. Nama itti dhufe ta'uu dandeessa. Arguu dandeessa. Yeroo duras dhufu rifachuu dandeessa. Gammachuu qabda malee gammaduudha qabda malee hin rifatin. Maaliif fayyummaa qaama keetii agarsiisa waan ta'eef. Garuu of eeggannoo godhuu qabdu maali? Tokko maatii fiitii wajjin mari'achuun gaarii, haadha fiitii wajjin haasa'uun gaarii. Haffaa wanta waan ofii godhamu jira. Of eeggannoo godhamu qabu jira. Ibsa garaagaraa maatii keessatti argachuu dandeessa waan ta'eef ibsa garaagaraa san itti fayyadamuudhaan of eeguu akka qabdan gamanumaan isinii himuu barbaada. Boqonnaan 4 gamanumaanuu goolabamee jenna. Alhamdulillaahi rabbii asiin nu eegee kunoo sadarkaa boqonnaa kanaas isinii xumureetiin jira. Gilgaala qofa dalagee isiniif gallakkisuu qofaatutti aana. Boqonnaa 5 sirnaakoo fi kunuunsa qabeenya uumamaa waan jedhu walitti deebinaa hagasitti nagaan naa turaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.